of duuba milladhee waan nawamtu seeno of duuba milladhee urrumullee gallaa biyya caalii shoonoo abbaa gammachiisimi bareedditti noonno yantala abbaa boraa ishee hiluu keessa qabeenya mamaatiini marfamte oteessa. واو بقنا قاعد نفتني درجة سامسون زنابو في أكسمسنا أول بلا كيلومتر إبشاني أول إبجاسين تا كرات نسين نفتني لا جيماني ونفتني في كرانا كم تينو نفتني غراغر وما كوا جولة جالي شونو بيا باغم مچيس أكسمسيمو بيا بوسونا يايو جولة سغلان إلو بغنغان غرا مغالا غدتي اورميا فيفنيت نغان دفتن كسمس مو غرا ستوديو كينيا اورميا لفنتي نغان دفتن سنين جنا كوبي كينيا ولا بروتي كبجمتو داوتوتا كينيا كان داوتا جرتني كوبي كينيا ولا برو هراتني مو جولي واني قتلي كان سين والبرسيسو في جنا ساوجنين ترتي تاسسنا سغلي ساني غا دغيسني تاني ميشا موزيقا مالي كسمتي دغيفتني jedhani sirba dhagahuu danda'an sagalee ajaa'ibaa qabdu namni bara kanatti tokko ta'eeyyuu ofiinuu walii galee hojjechuu hin dandeenye akkamitti sagaleen kun walitti dhufee haala kanaan qindaa'ee kan jedhu waliin haasofna isin barattoota kutaa meeqa barattu akkamitti garaan dhuftanii ammoo maarra jirtu kan jedhu sana daawwattoota keenyaan wal barsiisna dhaloota haaraa jajjabeessuutiin waan haaraa warra hojjetan akkasitti immoo walii galteetiin warra lama ta'anii hojjetanis immoo gara miidiyaatti fiduutiin uummataa wal barsiisna gara boodaatitti immoo sarpiraayizii guddaa tokko qabdu kanan isinitti immoo hundaafuu egaa hanga xumuraatti nu waliin turan egaa affeerraa keenya mee eenyutu hangafa? Xinnoon dursa. So hangafaaf dursa kennina. Akkamitti walitti dhuftan? Walitti dhufeenyi keenya gaafuma naannoo tokko ollaadhasi kubbaas wajjin taphannaa shaakalas sirba kana wajjin shaakalla walitti dhufeenyi keenya karaa sana baay'ee cimaa dhufe amma immoo yoo naga'eera. So akka waliin sagaleen keessa wal fakkaatu akkamitti beektan meenaa ol? Sagaleen keenya illee naannoodhuma keenya keessa safarri keenya sol bukkeedha. Yaa'u mana keessa gaafa teenyu ofii weellisuu waan jedhamu jiraami. Akka sana gaafuma mana keessa ofii keenyaaf ijoollee naannoo keenya illee namoonni beeku. Akka kanaan yeroo ta'erra maaliif hojjechuun maaf hin yaaltanu yaanni jedhu dhufee nus walitti dhufnee waa'ee sagalee kanaaf illeeti malee kan walitti dhufne ijoollummaa keenya illee wajjin hin guddanne. Waa'ee sagalee gaafa ta'uudha kan walitti dhiyeenyi keenya tanaa kana fakkaata. Baay'ee gaariidha egaa teekinooloojiin kun amma addunyaa gara tokkotti deebiseeti jira. Tiiktookiin immoo namoonni baay'een dandeettii isaanii achirratti akka agarsiifatan akkuma saayidiin isaa gama tokkoon rakkoo qabaatus gamanaan immoo warri dandeettii qaban akka mul'atan taasiseeti jira. Isinis TikTok irratti isin baree achittiin seentanii bosona keessa deemtu. Sagalee qarachuuf immoo achumatti shaakaltu moo eessatti shaakaltu yeroo baay'ee eessatti tireeningii gootu? Shaakalli naannoon keenya bosonaan xiqqoo isheen beekamti. Yaa'u safarris xiqqoodha. Katamattiinis gatii xiqqoo taateedhaaf bosonatti baay'ata. Walumaan keenyas garuma sanaa sirbuufis maaliifis kan mijatu bosona achi deemnee shaakalli keenyas wal waamnee maal jennee achitti deemnee shaakalla. Achi toon neetworkiin isin rakkisuu yeroo tokko tokko addaan isin jalaa citaa. Mee akkam chaalenjii isin keessa dabartan maal fakkaata? Chaalenjiin keessa dabarre illee jechuun haasaamee dhumuudhaaf illee baay'eedha. Waa'ee TikTokii kanatti eegii dhufnee na baay'ee wajjin ol nu barsiisee jira. Neetworkiin waan haasaamu miti bosona nuyi keessatti hojjennu miti magaalatti illee baay'ee rakkisaadha. Mattuutti jecha. Mattuutti illee baay'ee rakkisaadha. Shaakalli deemnaa gaafuma yookaan torbee keessaa guyyaa lama guyyaa sadii. Shaakalummaa fi addaniituma gara bosonaa baatu. Walii bilbilee gara. Maal jedhamu bosonni itti shaakaltan? Qarsaa jedhama. Laga buccuu jirti. Bosonuma namatti toludha baay'ee. Iyyuudhaafis nama jeektus hin qabdu. Amma akka barbaadde gitaa. Nus amma barbaanne iyyinii mana keenyatti galla wali. Sagalee isinii qareeraa akkasitti hojjechuun keessan? Baay'ee. Dhugaa baay'ee. Eeggii shaakallii kana jammarre illee waggaa tokkoon guutuu
jijjiirama guddaa argine. Jijjiirama kan argineetu nullee kan TikTokitti dhufne. Dhuftanii yaa egaas dhuftanillee Finfinnee dhuftanillee sirba nama sirbitaniirtanii kabarii isa jedhamee beekamu kanaani baay'ee namni baay'eenis dhagaheeti jira jedhee yaada. Meesa xiqqoorraan nu jedhaati waa'ee mattuu sinaa sofnaa, waa'ee dammaas, waa'ee dhadhaas, waa'ee biyyattiis. Hanga kee jalqabu. Gafarraa jirta. Muka homiyaa sololoo qilleensi raasu looyi kottu yaa jigaa koo rakkataa bineensi nyaatu. Yaadamme tolee, yaadamme tolee, yaadamme tolee, yaadamme tolee. Egaa maal wayyaa yaa shaggeetiyaa yaa shaggee yaafaananii yaa shaggee yaafaananii. Koyya daadii 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 dargaggeessa wallaggaatu fuudha kaa durbaa salaale fuudhi kaa durbaa salaale halkan kottu guyyaa kottu ani gaawwan saawwallaale ani gaawwan saawwallaale. Waa baay'ee bareeda sagaleen keessan meeshaa muuziqaa malee baay'ee bareeda. So bara kana gaa artistiin dandeettii addaa qabu yeroo itti adda bahaa jirudha. Kana dura gaa warma keessa ture. Amma immoo isinis haala kanaan wal harkaa fuutanii sirbu. Yeroo baay'ee kan baratame durbaaf dhiiraa akkasti baratame isin immoo haala addaatiin dhuftan jedhee yaada. Dandeettiin keessan kun sagaleen keessan kun dhugaa nama ogummaa qabu akkasuma nama dhagahuufis baay'ee bareedaadha. Teknikaalii bakka kana koomentii kennuu dadhabus garuu baay'ee bareedaa fi wantoota fooyyessuu dandeessan immoo ogeessotaan isinitti himuu danda'a. Kabarii kanaan hojjettanii jirtanii uummannis baay'ee isin beekee jira TikTok. Fooloorii meeqa qabdu amma? Kophaatti immoo waliin fayyadamtu? Kophaatti qabna. Yaa waliin hojjennee gadhiisna. Kan koo naannoo 97 ja'a waan akka sanaati. Kokkarra 60tti bitachaa jira. So baay'ee qabdu namni lesin hordofaani. Kan keessan hojjechuuf maal yaaddanii jirtanii gara fuulduraatti maalii fi amma barumsarrallee jirtu. Yeroon kun immoo yeroo gannaati yeroo barattoonni boqonnaa fudhatanii jiranii maal yaadaa jirtu? Yaanni nu yaadna. Amma waan harkatti qabannee jirra. Egaa humna gaafata. Baasu stuudiyoo akkuma beektu xiqqoo ishee baay'ee ulfaataadha. Kana dhuunfaatti hin danda'amu. Nu immoo barattoota fedhii qabna. Aartii keenya guddisuun barbaanna. Sana immoo amma deeggarsitu jiraate namni kana gargaaruu kana sii godhatu jiraate nu hojjechuudhaaf booddeetti hin jennu fedhii guddaa qabna. Itti dabalta? Akkuma inni jedhellee kan nuyi achi baanii dhufnellee waanuma tokko aartii irratti waanuma tokko amma achi teenyee abaluun akkana amma jedhamutti as keenyeedhuma waan tokko waan kan keenyaa qabanna waan jedhuun hojjechuudhaaf humna qabna. Aartii irratti immoo humni duwwaan gahaa miti jechuun gargaarsi jira. Nuyi amma dandeettii keenyaan humna qabna jennee akka yaada keenyaan garuu dandeettii duwwaan immoo gahaa miti. Gargaarsi nu barbaachisa jennee yaadna. Yaa'u gargaarsadha kan nu rakkisu waa'ee stuudiyoo hojii mataa keenya hojjechuudhaaf kanadha kan nu rakkisu. Saamsoon kutaa meeqa baratta? Ani teeknikiif ogummaan baradha. 10tti qabxii naan dhufnee ture. Teeknikiif ogummaa IMDT level 2 kan jira. Ani waggaa darbee Gondar Yuunivarsiitii na qaqqabee achi deemeen ture. Haalli namni jennee naannoo sana rakkisaa ture. Yaa'u xinnoo see dhukkubsadheenis ture sababa kanaan hin deebi'ee dhufe. Ammaaf barumsarra hin jirtu? Ammaa fi garuma biyyaatti jijjiirsisuudhaaf hin ture. Yaa'u hojii mataa kootii hojjechuudhaaf jedhee hojii mataa kootii qabadhee ka'een barumsa wajjin.
Mattu universitiin jirame achitti jiruu hin danda'ani? Achitti jijjiirsiisuudhaaf yaalamee illee ture. Barana warri qoramanii nama baay'ee hin fudhanne naannoo keenya. Yaa'u barumsa biraa yaaluudha. Barumsa kan biraa? Universitii dhuunfaatti moo akkam? Universitii dhuunfaa yoo kolleejjii mallee adda addaa yoo ta'e garuma yaaluudha akkasana yaadaa jira. Yaa universitiin mattuu si bira jira. Haalli egaa hin beekama haalli siyaasaa universitiiwwan keenya keessa turanii keessattuu naannoo ammaati kaasti kana rakkootu ture. Keessattuu ijoollee Oromoo fi hundaafuu universitiin mattuu si waamee akka